guyyaa tokko Abu Muhammad osoo hoolaa bitee deemaa jiru hoolaan harkaa baafatee fiigutti seene. Osuma Abu Muhammad hoolaa jala fiigu hoolaan kun fiigee mana warra yatiima miskiinaa tahan tokko seene. Haati ilmaa yataamaa tuni hoggayyuu balbala manaa dura dhaabbattee nama nyaata fidee fi sadaqaa itti sadaqatu eeydi. Ollaan isiitis yeroo hunda nyaataa fi waan ilmaan isii barbaachisaa ni fidaniif. Wayita hoolaan mana yatiimaa kana seene booda haati ilmaa yataamaa tun yeroo gadbaatu Abu Muhammad ollaa isii kana mana isii duratti agarte. Isaa dadhabee hafuura daddarbu kan balbala mana isii dura dhaabbatu agarte. Haati yatiimaa tun abbaan Muhammad kun hoolaa kana itti sadaqate seetee akkana jetteen: yaa abbaa Muhammad, rabbiin sadaqaa tee tana sirraa haa qeebalu, jazaa kee rabbi khayriidhaan siif haa qeebalu jetteen. Yeroo kana abbaan Muhammad firraa garagalee harka isaa samitti ol qabee yaa rabbi narraa qeebali jee gara mana isaatti gale. Jaartii fi ilmaan isaatiis isa eegaa jiran. Hoolaa fidee dhufa ja'anii garuu harka qullaa manatti gale. Guyyaa itti aanu Abu Muhammad subii salaatee ganama hoolaa biraa bituuf jecha gara magaalaa deeme. Gurbaa hoolaa gurguru tokko bira dhaqee hoolaa kan kalee bite sanirra guddaa bituudhaaf yeroo gatii hoolaa kana namticha hoolaa gurguru kana gaafatu namtichi kun hoolaa kana fudhadhu, ani maallaqa sirraa hin barbaaduu jeen. Ani rabbii fiin qodaa seenee jira. Yooniif bara kana rabbiin beeyladootni kiyya ilmaan hedduu naaf dhalan. Akka hoolaa tokko nama yeroon ani magaalaa hoolota gurguruuf dhaqe nama dura hoolaa bituuf dhufeef osoon maallaqa irraa hin fuune bilaashitti akkaan kannuuf qodaa rabbiif seene. Namni dura bitachuuf dhufe sii nasiiba keeti fudhadhu je'een. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam akkana jee: sadaqaan dilii namarraa hayti akka bishaan ibidda dhaamsutti. Kabajamtoota daawwattoota chaayinaalaa Odaa Neeshin, viidiyoon kun akka isin gammachiise abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatina. Nama hunda biraan gaha. Jazaakallah. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.